Moobaayiliin kiyyaa aappii baay'ee keessaan qabu, viidiyoos baay'ee keessaan qabu, garuu moobaayiliin kiyya guutee jira warra jettanuuf jechuudha. Deebii waan isinii ta'u viidiyoo dheeraa isiniif waraabeetan jira. Gamasuma warri tiktookii viidiyoon dheeraa waan ta'eef daqiiqaa yoo xiqqaate daqiiqaa 5 oli gara yuutuubii deemaati ilaalaa jechuudha. Itti aansuudhaanii jalqaba irratti wanti isin gochuu qabdan karaa lama itti agarsiisa jechuudha. Inni tokkoffaan vaayirasii aappii keessan keessa seena jedhu haala kamiin keessaa baastu isa jedhudha. Mee fakkeenyaaf aappiin isin fayyadu isa kana jechuudha. Vaayirasii Hunter kan jedhu kana gadi buufattanii erga gadi buufattanii keessa seentuu jechuudha. Vaayirasii Hunter kana pilaastorii keessa erga gadi buufattanii yeessattanii eeyyama kennitanii fi aappii kana keessa seentu. Aappiin kun wantoota baay'eedhaaf isin fayyadatu. Jawwaala keessan keessaa dhabuu hin qabdan. Tokkoffaa irratti asitti wanti isin gochuu qabdanu asitti aappii kana jechuudha. Bakka diimaa iskaan bakka dhugaa aappis end system isa jedhu kana yeroo tokkoof bakka kana walakkaa kana gadi cuqaastu jechuudha. Yeroo isin akkatti gadi cuqaastan bakka kanarraa kaasee jechuudha hanga bakka kanatti barbaadeetoo xumuraa jechuudha akkuma isin argartan kana. Egaa akkuma argartan jechuudha amma barbaadee xumureeti jira. Haala kanaan jechuudha siistema jawwaala keenya keessa wanta jiru hundumayyuu barbaadee xumureeti jira jechuudha. Isin immoo mallattoo raayitii asitti isin gaafata raayitii sanatti gootu jechuudha. Itti aansuudhaanii jala kanatti ammas bakka kanaan ni tuqxu jala kanatti. Inni kun immoo yeroo viidiyoo garaagaraa ilaaltanu yeroo baatiriin jawwaala keessaniitiin wal qabate jechuudha wanta kuufamudha inni kun jechuudha. Fakkeenyaaf amma meegaabaayitii 2539 jira jechuudha asirra. Kanas bakka kana yeroo tokkoof kilikii gadi gootu jechuudha. Haala kanaan akkuma isin agartan sila keelloo ture amma gara oroongadeetti deebi'eeti jira jechuudha. Isa kanallee raayit gootu. Itti aansuudhaanii bakka jala kanatti ammas bakka kana ni tuqxu jechuudha. Inni kun immoo wantoota hunda keessa waan baay'ee isin fayyadudha jechuudha. Waan baay'ee isin fayyadudha. Amma fakkeenyaaf kuni ooverii ta'ee jira jechuudha. Ooveriin kuni ho'inni jawwaala kiyyaa baay'ee ol ka'ee jira jechuudha. Yeroo tokko tokko jawwaalli keessan inuma ho'a zimmedhe. Kanaaf sababni maali? Digirii seelsheesii isaatii ol ka'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf kana yoo ilaaltanii 34.5 digirii seelsheesii jira jechuudha. Ho'inni jawwaala kooti jechuudha. Kanaafuu ho'ina jawwaala kana akkamitti gad deebisuu dandeenya isa jedhuufi wanti kun noormaaliin isaa 24.3 yookiin immoo 25.4 ta'uu qaba jechuudha. Noormaaliin isaa jechuudha. Akkuma argitan bakka kanatti amma bifa keelloo ta'etu jira walakkaatti osoo nama keessatti osuma isin ilaaltanu dhufee bifti isaa bifa magariisa ta'a jechuudha. Meetti dha ilaalu. Akkuma isin agartan jechuudha bifa keelloo kan ture amma magariisatti deebi'aatee jira jechuudha. Noormaaliin isaa okay. Fuldi goone mee amma noormaaliin isaa meeqa? 25.3 jechuudha. Kun noormaaliidha jechuudha. Jawwaalli keessan ni ho'u. Itti aansuudhaan ammallee jala kanatti bakka mallattoo diilatee qabdu kana tuqxanii as seentu. Kun immoo yeroo akkas isiniin jedhu viidiyoo suuraawwan garaagaraa jawwaala keenya keessa baay'atanii laphee hin baatina. Kuni yeroo isin fakkeenyaaf viidiyoo garaagaraa ilaaltan yeroo isin silkii keessan fayyadamtanu ofumaan jechuudha. Ofumaan kan moobaayiliin siistamiin isa lakkaa'udha jechuudha. Kanas yeroo tokkoof bakka diimaa walakkaa kana gadi cuqaastani. Haala kanaan barbaadee xumure keessaa ba'aa jechuudha. Egaa aappiin kun waan baay'eedhaaf isin fayyada jechuudha. Keessumaa ho'ina jawwaala keessanii gadi buusuuf baay'ee isin fayyada. Inni karaan biraan immoo karaan biraa siitingii jawwaala keessanii seentu. Erga siitingii jawwaala keessanii keessa seentanii xiqqoo akka ol harkistanii bakka aappis jettu kana ni barbaaddu jechuudha. Jawwaalli wal dhabuu danda'a tarii bakka aappis jedhu kana barbaaddanii akkas gadi tuqxu. Yeroo akkas gadi tuqxanii aappii asirratti fayyadamtan hunda isaa jechuudha. Wanta inni ofiin oover godhee lakkaa'utu jira jawwaala keessan irratti jechuudha. Mee wanta inni ofiin oover godhee lakkaa'u fakkeenyaaf amma EF tuunalii kana mee ilaaluwani yeroo akkas gootanii gadi tuqxanii seentanii bakka kanatti ol harkistanii storage bakka dhufu kana ni rukuttu jechuudha. Mee storage kana yeroo tuqxanii aappii kun gaafa pilaastorii irraa gadi buufamu 13 meegaabaayitii qofaa jechuudha. Amma garuu jawwaala koo irratti 1.62 1.62 fi 9.3 tokko kana lakkaa'atee jira jechuudha. Tootaalii walumaa galatti 23.93 kana lakkaa'atee jira jawwaala irratti jechuudha. Kana maal gochuun qaba? Asitti dhuftanii kileer daataa bakka jechuudha kana si jalaa kana kileer daataa kana yeroo tokko gadi cuqaastu jechuudha. Kana jechuun okay jettu. Mee sila 23 ture amma yeroo itti dhahee ilaallu haala kanaanii gadi hidhateeti jira jechuudha. Almost dhufee 12.99 ta'ee jira jechuudha. Ammas keessaa deebinu. Mee amma tiktookii namoonni yeroo baay'ee tiktookii ni fayyadamtu. Mee tiktookiin akkamitti jawwaala keenya irratti wantoota baay'ee lakkaa'aa isinitti agarsiisu. Mee tiktookiin baay'ee lakkaa'aa tiktookii yuutuubiin mee fakkeenyaaf tiktookiin amma akkuma argaa jirtanu
GB 2.7 lakkaa'eeti jira jechuudha. GB 2 jechuun yoo xiqqaate aappii 15 ol gadi buusa jechuudha jawwaala keenya irratti. Kana jechuun namoonni tiktookii fayyadamtan immoo wanta asirratti hubachuu qabdanu gaafa tiktookii kana kileer gootee asirraa baatu fakkeenyaaf hamma GB 2.47 lakkaa'eeti jira. Tootaalii walumaa galatti GB 2 almost kun GB 3 ga'eera jechuudha. Isinii galee GB 3 gaaf tuqaa 3 qofa tafe. Gaafa pilaastoo irraa gadi buufamu garuu meeqa? 286 meegaabaayitiidha jechuudha. Okay, egaa akkas ta'ee yoo osoo amma ani tiktookii akkaawuntiin qaba yoon kileer daataa kana godhe akkaawuntiin tiktookii godhi deebi'ee banamuu barbaada akka haarawaatti jechuudha. Yeroo kana isiniin jedhu yoo feesbuuk irratti banatan akkuma duraatti banatan yookiin immoo lakkoofsuma duraatti banatan sanaan yoo deebistanii bantan tiktookuma keessan sanatu isinii deebi'a jechuudha. Ani amma yoo xiqqaate torbaniin wanta kana kileeriin godha jechuudha. Amma sun kileeriin godhin torbee gaheera. Indagana kileer godheen ammallee tiktookii keessatti deebi'a jechuudha. Kana jechuun jawwaala keessatti baay'ee lakkaa'a. Kanaafuu kana kileer daataa gootu. Mee yuutuubiis deebisee itti agarsiisu mee ani yuutuubii yeroo deebisee itti agarsiise yuutuubiin lakkuma kana baay'ee lakkaa'a jechuudha. Yuutuubiin baay'ee lakkaa'a. Wanti aappiin isin fayyadamtan hundi isaa kuniyyuu ni lakkaa'a jechuudha. Garuu immoo asirratti wanti isin hubachuu qabdan wanti akka waatsaappii, feesbuukii, meesenjerii, iimoo, tiktookii wantoonni akka teelegiraama kun faantu jechuudha. Yeroo isin kileer daataa gootan deebistanii banuu isin barbaachisa. Asirratti wanti isin hubachuu qabdanu namoonni iimoo keessa lakkoofsa ittiin banatan isin jalaa gubate, namoonni iimeelii paaspoortii feesbuuk keessanii hin beekne, namoonni iimeelii paaspoortii iimeelii yookiin immoo akkaataa itti tiktookii keessan duraan banatan hin beekne tiktookii keessan kileer gootanii nan koomatina jechuudha. Because deebisanii banuu barbaachisa waan ta'eef. Meesenjeriin akka aappiin isin fayyadamtan hundi isaa yoo sitti jechuudha ofumaaf lakkaa'a jechuudha. Osuma isin mee fakkeenyaaf akka hawaayii kana ilaaluuni. Kaawwee kana ol butee yoon istooreeji itti dhahee jechuudha. Akkuma argaa jirtanu asirratti 228 gaafa aappii pilaastoo irraa gadi bu'u jechuudha. Daataa kana lakkaa'eeti jira. Tootaalii walumaa galatti meegaabaatii 483 lakkaa'eeti jira. Mee kana kileer godhaan amma kileer godheetan jedha jechuudha. Fakkeenyaaf kana yeroon kileer godhe meeqatti dhufee gala baay'ee gadi bakka gaafa duraan gadi buutti deebi'e jira jechuudha. Yoo wanta akkasii kileer gootanii baay'ee jawwaala keessan bakka guddaa argachuu danda'a jechuudha. Itti aansuudhaan jawwaala keessan keessa akkasiin jawwaala keessan hin taane wanti isin fayyadu. Inni kan biraan bakka gaalarii keessanii keessa erga galtanii gaalarii jawwaala keessanii keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf gaalarii jawwaala keessanii keessatti ani barnootaan barsiisa yeroo hundumaa gaafan poostii godha jechuudha. Dileetiin godha. Maaliif bakka qabee taa'a waan ta'eef. Mee amma fakkeenyaaf wanti kun ani dileetii godheera. Garuu immoo hanga guyyaa 30tti as keessa tura jechuudha. Akkuma isin agartanu 29 days jedhaa jira addee kanatti. Wanti kun amma guyyaa 29tti as ta'a. Kanaafuu wantoota kana keessa seentanii dileetti gochuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf kun asitti bakka kana hunduma isaa raayititti godhatan jechuudha wantoota kana guyyaa guyyaatti jechuudha. Dileetti gochuu qabdu jechuudha bakka kanarra. Haala kasanii itti fayyadamatee galatooma wantoota isiniif hin galle na gaafadhaa YouTube channel keessaa sabiskiraaybii yoo gootan wantoota guyyaa guyyaa irraa isin na gaafatan isiniif deebisuu ni danda'a jechuudha.